waan hin agarre baay'ee qabdaati. Hin jecha waan hin taane hin qabaa. Biiftuu ilaali meeshaa ulee ilaali. Lubbu keessa na ergi iskirishit bebitanaanis. Yesuus. Miistii wanti kana caalu jiraattaa ati jaalalli uummanni akka kamitti jaalala akka isaasitti agarsiisatte yaaddare. Dhugaa baay'een jaaladhe bakka. Guys, taaptaa godhaa biiduu waada nama poostutee dhufe immoo dhaqqa laala kolfa duutu. Amarraniin ashachuudha yeroo jalqabaa irratti maaliif hawwitanii biiftuu fi intala biiftuu uffata wal fakkaataadhaan akka kanatti hojjettanis maaf dhiiran hojjenni maaliif waadaan ilma isaa qabatee akka deemu hin hojjenni akka maran hojjetta maaliif dubbii hinqannaa ta'e hinqanna yaanchi garuu kennaadhuma waaqayyooti shamaran illee lama ta'aa rafaa sadi ta'aa qaba. Kaanee irra dabarree amma akkoo dhufee argitan miti mucaan bayyeessu intalli biiftuu bareeddi intalli biiftuu bayyeessuus biiftuu. Yoo biiftuu. Koomentii ilaali. Biiftuu koomentii kanatti barreedda. Ishii kana nagarre malee ishii kana gadhi damma dhugaa baay'ee bareeddi bayyeessuus. Areeyyee isarra yaraana dhukkoo imma beekin adda taasifii kana beekite nyaata. Ishiin kun damma dhugaa waaqayyo. Arra waadaan nan dabaddabama. Maal? Ayinaabbi asitti naa agarteennan. Dhiiramni suuraa Hacaaluu kan jaaladhe baay'ee wayii. baay'een jaaladhe bakka ishiitan godhadhaaf ma dhugaa waaqayyo. Wayni haacee sanyii dhiiraa haacee sanyii goota Hacaaluu gaafa adawaa Hacaaluu gaafa farfamee dhugaa waaqayyo. Hacaaluun na hundeessaa. Oraa bulaa galatooma. Ani biiftuu faana yoom akkatti kaanii yoom dhaqu yoom akkas godhe Oromoo dhugaa waaqayyo. Lakka harki keessanaa bareedu dhugaa warra akkatti nu bareechitan galatoomaa siniin jechuun barbaada jalqabuma irratti homaa siniin jedhu galatooma warri akkaataa kanaatiin teessanii kuultanii akka nu bareednuuf waan meeqa gootan jechuudha. Maalan siniin jedhare Oromoo koo galatoomaa dhugaa waaqa uummata kabajamaa uummata jaalalaa taap koppii linkii godhaame Oromoo baasii ani badeen ture ara guyyaa har'aa hin seenne jechuudha liibii dhugaa rabbii. Sini waada wayye biiftuu yeroo as deebite viidiyoo bayishii bisiin cufaan annaa Oromoo koo dhugaa galatoomaa ishii akkaataa kanaatiin nu bareechitan faaya jettan jiraama akkam birqee nagaa keetii waliif jiraadha galatooma warri immoo mana kana follow hin qabne follow godhadha mana koo follow na godhaashi family Semaany ጊዜ biraa ጊዜን kaameraadhaa fi odoo mootiin godhatin deeme mootiidhaaf kaameraan irratti qabeeshi dhabeem inni ekkoo jannoo guutaa galchi mee dhugaa rabbii eessa guutahee ergatee kana booda gastii keenyarraa nama gurguddaa malee hin galchinu kana bara nama gurguddaa faamilii keenya warra nu urduuf warra nu jaalatu bichaa galchina okay Hundi keessa yoo baatan immoo namna sirra jiru kun martiyyuu yoo ba'e giftiin mana kana guuteera bash no. Ngelle. Bash no.
namni viidiyoo ba'u namni viidiyoo ba'u yoo jiraate shallamna. Hin galle boo alumattana mana kana keessa hin jiran mana keessa hin jiran guutan. dhugaa rabbiin manatti hin galle. Maaliif? Ati nama si qotattaru hin qabduun kanaafi. Hin qabama. Ana turre godhate amma. Ijoollee akkuma argitanii kottaa viidiyoo Ol ba'aa sii baasa sirratti. warri kennaan irraa barbaadanii kennaa isin bal'aadhaa. Kottaa ba'a. Biqilaa hin baatu. Waadan na fuusise. Baagiraawundii godhadhu lubbuu sitti agarsiisuu barbaadde. Ilaa ana Guys, guutaa follow godha. Guutaa follow godha. Hundi keessan lafa. Hii biiftuu follow godha. Waada inda biiftuu maayilaafi ilaa faamilii keenya laaddeera kunoo laaddeera. Nama viidiyoo ba'ee laaddeera. Kalaas. Bagaa gammaddan. An viidiyoo ba'ee nama fudhatu. Loosha lamaan loosha cidha gaa'ilaa. Loosha baga geessanii. Loosha. Biiftuu maalan hawwee beektaa isan hawwee dhugaa. Loosha cidha gaa'ilaa. Loosha. Biiftuu. Rabbiraa lubbuu isinan ibsa booda dunarra finshi. Anan jedhu maali ammaa namaa irraftaniis Kottu ba'i. Looshaa jennu moore. Looshaa jennu. Ilaa Eeyyoo. kennuufani qophaa'a. Argitee? wayne siyaamir bageetaasin Mikira mikona. Gaafa siyaa lafa dhiinnee galleem. Lafa dhiinnee galleem. Dhugaa waaqayyo. Jaarsa dhaabati inni jaarsa dhaabati. Yaa. Dhugaa waaqa. Guutaa horaa bulaa baay'eedha dhugaa waaqa. olin baasin lubbu olin baasin Dhiiseera mara. Laggee nama jabaa. Kun akkatti follow godhame dhugaa. Ayi Oromoo ko. Taakko piliinki godha dhugaa. olin baasin lubbu kaas baagiraawundicha Haa guddatuufi akkaawuntii isaa follow godha rabbi. 100,000 daba. Namni 100 har'a. Biqilaa. Namni 100 follow godha daba. Loosha. Nyaachaa jirtaa? Taapsaaf godhaa kaa faamilii. Taapsaaf godhaa shi koppi linkii godhaa. Biiftuu baay'een si yaadee rakkoo sin agarree liiviilleen seenne charchiin oolee. waan solooti gochuu keessanii dasnee dhiibaranan achin deeminaan jettenna Dhugaa waaqayyo rakko. baay'ee dasnee Oromoo kabajama isin haa kabaju mataa keessan ol qabu Oromoo. Dhugaa dirqama guutee ko. Namni faamilii ajaa'ibaa uummata jaalalaa qabna dhugaa. Namoota gurguddaa namoota yaada naanneffatan namoota Ati namni yoo viidiyoo ba'e malee hin kennu. Abbaa dhibbaa namni viidiyoo ba'e malee hin kennu. Hin kennu abbaa dhibbaa. bira laayifii galee jira Achee dhugumee. Dhugumee achee. Maal? laayifii Maal galee jira irraan siqa malee.